السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله هاني نغا كوت نغاينكي هنجال الله هنك بجادا باك جرتن مرس نغاو داوتن كي فيديو راكنا كيساتي آبي أجايبا آبي كل بلبلا كيسني فيروسي غرغرا راسني فيغو دندو فيا كاسوما فيروسي غرغرا دا كان سنين بيان بلبلا كيسن كيسا سني كلسو دندو سن برسيس اگا داوتن كي يا فايدا آبي كنا دا كنا قفا دام تيچودا آبي وانتوتا جهاف سن فايدا نيچودا بلبلا كيسن دفه كان چارجري سنجلا كان فتيو تا تيچودا بكما power saving ka jo horatti klik gootanii te haala kanaan wantoota gargaraadhaa kan bilbila keessan keessa chaarjarii bilbila keessanii sin jalaa fitaa jiran hunda qulqulleessuu dandeessan jechuudha. Wanni kanaani aappiin kun aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha. Akkasuma asirratti jechuudha bilbilli keessan dafee kan sin jalaa oowwu yoo taate jechuudha asirratti klik gootanii wantoota gargaraadhaa wantoota bilbila keessan sin jalaa oowwusaa jiran hunda qulqulleessanii bilbila keessan qabbaneeffachuu dandeessan jechuudha. Aappiin kun aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha. wantoonni asirratti argaatan kun hundi jechuudha jahannanuu faayidaa baay'ee qaban jechuudha. Akkasuma vaayirasii gargaraadhaa kan isin hin beekne kan bilbila keessan keessa jiru balleessuudhaaf asirratti iskaan kan jiru kilikii gootan jechuudha. Haala kanaan isiniif qulqulleessee isiniif baasa jechuudha. Itti aansuudhaa jechuudha wantoota gargaraadhaa wantoota isin hin barbaachifne wantoota bilbila keessan isin jalaa biizii godhaa jiran jechuudha. Wantoota bilbila keessan isin jalaa cinaannaqaa jiru balleessuudhaaf asirratti yoo kilikii gootan haala kanaan qulqulleessee keessaa isiniif baasa jechuudha. Aappii hedduu tokko bareedaa ta'e jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Itti fayyadamaadhaan isin hin هاي دعوتنا كيا لينك أبي كندا بكرة قد بوفتنا يمكن بكرة داونلود يقولون description box فيديو ملالا جرتن كنا جلنا سنيفكا كاسم كومنتي أولا جلالة سنيفينكا description box يجون وروتن بين نفيه جودا قصدي كنا رات يمكن بريفن رات تيرو تكوف يو كليك غوتن حالا كنا لينك يارم جلاني أرغتو جودا لينك يارم جلاني أرغتن كنا تيرو تكوف كليك نغوتو جودا كاسم كومنتي أولا بريف سودا فيرو بكومنت يو كنا روتن جودا حالا كنا لينك يارغتو جودا لينك يارم جلاني أرغتن كنا تيرو تكوف كليك نغوتو هاي دعوتنا كيا يرو لينك رات كليك غوتن حالا كنا جوجل رات سنفيدا جودا أسرات تقول روميا كجوهان رات تيرو تكوف كليك نغوتو أشبود أسرات أيقوني سيرش نيجرتي شرات تيرو تكوف كليك نغوتو أشبود أسرات سيف جتني بريسني أشبود سيرش غوسيفتو أشبود حالا كنا سورة كنا سنفيدا جودا سورة में तरगता खाना तेरो तो कॉफ क्लिक नहीं गोतो अचबोद आपी बुफा चुरा हजर सूत गदने दियम तो चुरा सूत मांग दियम तो चुरा सूत मान जर जरतने गदमा दियम तो चुरा गदमा दियम तो मल्लेरा आचलती कलमदी मारन कंबर राय आपी कुलकुलने बिलबिला कैसने स्नीफे उखजो जलती डाउनलोड खजे तुनी करती डाउनलोड क्लिक गोतनी थी आपी गब्बू फतने हाये दावतों किया येरो आपी गब्बू फतने रगलता है चुरा आपी हाल कनाड स्नीफर में चुरा अखमास लती स्नीजे चुरा आपी हुनवंतो त जहाफ सिफादे चुरा बिलबिल कैसन दफे kan चार्जर सिंजला कंफतियो ताते चुरा बकमा पावर सेविंग का जो हरत क्लिक गोतनी थी हाल कनान wantoota gargaraadhaa kan bilbila keessan keessa chaarjarii bilbila keessanii sin jalaa fitaa jiran hunda qulqulleessuu dandeessan jechuudha. Wanni kanaani aappiin kun aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha. Akkasuma asirratti jechuudha bilbilli keessan dafee kan sin jalaa oowwu yoo taate jechuudha asirratti kilik gootanii wantoota gargaraadhaa wantoota bilbila keessan sin jalaa oowwusaa jiran hunda qulqulleessanii bilbila keessan qabbaneeffachuu dandeessan jechuudha. Aappiin kun aappii hedduu tokko bareedaa ta'edha. wantoonni asirratti argaatan kun hundi jechuudha jahannanuu faayidaa baay'ee qaban jechuudha. Akkasuma vaayirasii gargaraadhaa kan isin hin beekne kan bilbila keessan keessa jiru balleessuudhaaf asirratti iskaan kan jiru kilikii gootan jechuudha. Haala kanaan isiniif qulqulleessee isiniif baasa jechuudha. Itti aansuudhaa jechuudha wantoota gargaraadhaa wantoota isin hin barbaachifne wantoota bilbila keessan isin jalaa biizii godhaa jiran jechuudha. Wantoota bilbila keessan isin jalaa cinaannaqaa jiru balleessuudhaaf asirratti yoo kilik gootan haala kanaan qulqulleessee keessaa isiniif baasa jechuudha. Aappii hedduu tokko bareedaa ta'e jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Itti fayyadamaadhaan isin jaa egaa daawwattoon kiyya aappiin kun aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha. Viidiyoo kan namni baay'een argee kan raafaatimu laayik sheer waliif godhaadhaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa barumsa haaraa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatanaadha. Akkasumas viidiyoo kan namni baay'een argee kan raafaatimu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa biroos nagaltee deebinutti waan hordoftaniif galatooma.